Yaadannani jatura sidamnani jatura sidamnani Jana marsa yosiyatu imimani yosiyatu imimani Sidamnani jatura sidamnani jatura sidamnani daawwattoota kiyyaa mana qabuuf deemaa jira abdiidha qabuuf deemaa jira waan ta'eef kanaaf hanga turtii hanga xumuraatti ta'u wajjin tura inshallah waan isa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya akkamiin nagaa qabdanii jirtanii jira alhamdulillah. Arrallee deebi'ee jira. Adammoo waan ajaa'ibaa kanaan dhufee beektanii ni yaadatan kaamana kana ni yaadatanii kana dura jechuudha natu abdii asitti affeeree ture. Arrammoo ka carraa ta'e abdirraa kabalatu dhufee mee asumaan ka abdillee waan jedhuu fi akka inni ittiin argee fi akka carraa osoo inni nyaatu nyaachuu deemu argeetiin dhufe waan ta'eef kanaaf mee waan isin jettan asmarratti wajjin laalla abdii noo maal jedha laata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa hundi keessatti wagana gama jiraatan isin gaaf duraanii jechaadha. Kaameraa akkana qabdee waan atoo raabduu jechaadha yeroo an nyaadhu namoonni hedduun akkamitti gurbaan kun bitaan nyaataa jedhaa turan jechaadha. Jalqaba nagaa uummata keenya osoo hin gaafatin hin dura jechaadha. Kaameraan nam tokko yoo akkanatti Muhammad akkana na waraabaa waan jiruuf jechaadha. Isinitti faallaa fakkaata. Anaaf garuu mirgi kana kun bitaadha. Akkasitti akka beektan isinin jecha barbaada. Guyyaa har'aa Muhammadiin affeeruuf illee asitti hin argatu. Anuma waa nyaachuuf deemu. Adaanii na duukaan deemaa jira. Akkasitti dhukatee na faana seenee hojii na baasisuuf deema. Narraa kafalataara jechaadha. Anillee ammoo borusirraa kafalata. Muhammadiin waliin jirraa baay'ee namatti tola. Baay'ee yaani Muhammadiin waliin jirraa. Baay'ee namatti tola waliin akkanatti obboleeyyan waliyyoo waa nyaatan. Yoo arganillee waliin nyaannaa yoo dhabnillee waliin dhabnaa. Baay'ee namatti tola jechaadha haalli inni itti jiru kun. Ana gara kiyyaan na gammachiisa. Okay, abdi atis galatuumsi jecha dhugaa kee jarra waa malee miti kasitti dhufeef akkuma carraa ta'e osoo karaa kutaa jiru hojii kiyyaaf osoo deemu jechuudha. Abdii makiinaan bara irratti rabbi na fide jechuudha. Akkasumatti akka carraa ta'e isaa mana nyaataa kana mi'eeffatee jira isaa dhufu duubaan dhufe jechuudha. Baga nagaa nuuf taatan nagaa qabdanii miti baga jiraatan isin jechaa gidduudhaan nagaa sunii irraanfannee wal argaa keessa kana. Baay'ee isin jaalannaa koottaan waliin nyaadhaa waan nyaannu kana nyaataa. Akkuma inni isin jaalatu illee kanaaf egaa daawwattoota keenyaa sirriitti isin jaalanna nyaannis qophaa'ee jira. Kun itti qophoofnee jira jechuudha nyaachuudhaaf. Kun kana fakkaata jechuudha kana nyaachuuf qophiirra jira. Daawwattoota keenya wajjin haa nyaannu. Nyaanni mana kana boombii dhoosa mana kana sooltee biyya amma nuti kanaatti nyaanni garaagaraatiin nyaatamaa nyaata baay'ee bareedaadha dhugaa wanne jedhama. Kun qixxaa biyya keenya qixxaa ganallee hin ga'u garuu akkana kana nyaanna addaan cabsanii nuu kennan jechaadha oolu jedhe biyyana tammoo kan akkuma itillee kan nu jalaafanii maasha Allah akkasii maxaama kana dhuftanii yeroo nyaatan jechaadha moroomni keessattuu biyya nu jiru kana keessa jira maxaama sheebaanii binaan nyaanni isaanii jechaadha maasha Allah. Okay, asirratti daawwattoota keenya wanni ani si yaadachiisu jechuudha. Amma jiddumaan bitaa nyaataa akkanaan hin jenne mirgaan kun bitaadha kun mirga. Ana ma harka bitaatii waraabaa jira jechuudha. Obbo Wahaza ya isni kun maana ulai ya. Hadda hadi. Hadda. Wala hadda. Ayya, لا هذا يستقل كيف عن شيباني تمام ولا مش تمام؟ واكل تمام وكل شيء. انا كل يوم اجي احكي هنا ليش؟ مطعم شيباني من هذا. مش شيباني؟ شيباني. ايوه مطعم شيباني كده. ايوه فضل معنا. Nah, akan ya sudah ada waktu tak kayaknya seperti Eropa ya sudah Muhammad nyata ni kopesta garuma nyatu jatani tiwarin Afrika saja sudah arah nyata ini agar saya sudah nani jatura sidam nani jatura sidam nani jana marsa yosiyatu imimani yosiyatu imimani karena ya sudah ada waktu tak kayaknya ati malif nyatanya ni malif sudah nyata jatani tiwarin Afrika tan akhir nyata ni agar saya nalala. Warri anaaf jettanii xiqqamtan jechuudha akka itti nyaatan naarra na laala sirrii nyaatee isin agarsiisa. Afaan guutatee nyaataa jira isiniif jecha nyaataa jiraadha warra anaaf xiqqamtan jechuudha.
daawwattoota keenya jechuudha osoo na duukaa wal garreetti wajjin nyaanni baay'ee natti tola. Kanaaf walirraa fagaachuun keenya toora intarneetaa malee karaa kaanii walitti dhufuu waan hin dandeenye jechuudha. Kabajaa fi jaalalli nuti isiniif qabnu hedduu guddaadha jechuudha. Anillee uummata keenya irraa badee jira. Abdiilleen isinirraa badee jedhaa jira. Mee abdii asirratti mee maal jettati? Waan haaraa wayii qabatee dhufuuf deeman youtube bakka irratti. Baay'ee. Akkasitti qophaa'anii akka eegan isin jechuudha. Dhagaa jirtan ka abdii waan haaraa qabatee dhufaa jedhaa jira. Kanaaf isin akka isin qophiidhaan abdiidhaan eeggattan abdii isinirraa qaba. Kanaaf kamee turtii nyaata booda walitti deebineetiin nagaa walitti dhaabna. Kanaaf abdiilleen taa'ee nyaata na eegaa jira waan ta'eef nyaata booda walitti deebina turtii gaarii isin haa ta'u. Nyam baay'ee nyaachuuf. Maaliif nyaanni nyaatu malee maaliif nyaanni sirrii nyaachuu qabda? Atummaan nyaanni baay'ee nyaachuuf. Maaliif ani nyaata daree wajjin nyaanna malee? Haa. Nagahee? Abdii nyaatu malee? Ana gatti tanaasu fakkeenya sitti agarsiisuun nyaanni malee. Nyaachuuf nyaanni aga nyaanni kana fakkeenyatti mul'isaara malee nyaachuuf nyaanni beektanii kabajamtoota deemna. Akkasii kun ofiisee biraa itti agarsiisa. Abdii nyaatu malee nyaata fi biraa. Ofiisee jira kun ofiittaan illee gootu akkasuma jira laala. An nagahee jira maammadaa nyaatu nyaata gaarii siin. Abdii nyaatu. La nyaatu. Dirqama nyaatu qabda. Abdii dirqama nyaatu qabda nyaatu. Nyaatu kanaas hin jireenya. Maaliif nyaanne rakko daawwattoonni keessa jalqaba nyaatee jira. Asuma siin jecha seeni malee nyaachuu kun. Ana argitee seente. An dura nama dubbisee deemame deemu sergee yennaa seeni. Jettee deemti. Jedhe na. Ayyaa dure. Nyaatu. Tole daawwattoota keenya wajjin haa nyaannu. Abdii nyaadhu an kophaa gannaa liqinfamu nyaanni kun. Daawwattoota kiyya abdiin didee jira. Kabajaa anaaf jecha ajaja malee nyaachuun fedhu. Harka mirgaatiin nyaataa jira waan bitaa nyaataa jiru illee isa akkasitti fakkaata. Nyaatu ba? Nyaataa jira. Daawwattoota keenya ni gartanii abdiin har'a nyaatan affeeretiin waan inni affeeree illee kuno akka argitan kanatti qullaa godhee jira. Abdii hin quufne. Kana gaa siyaata dabaladhu waan fe'u. Dabaladhu. Dabaladhu. Dabaladhu waan. Sadek. Dabaladhu. Maal fe'u? Siyaa dabaladhu. Tamam. Nus Maasoliyaa. Maasha Allah appitaayitiin isaa banameera akka fakkaata. Isaantu du'aayi na godhee bitee daawwattoonni kiyya. Akka argitan kanatti ilaala. Dhukkee irraa kaasee jira jechuudha waa hunda. Gurbaan gara fuulduraa naa nyaachuun ooluu sodaataa jira. Amma nyaata tokkocha sii dalabalee sana soo bitatti si biraa deema ture. Abdiidha. Daawwattoota kiyyaaf waadaa gale. Daawwattoota kiyyaaf waadaa gale. Maal jettee? Nyaata ati diraamaa hundarratti boodaa tokko tokkotti nyaata dhiyeessitee nyaattaa maaliif suuta nyaattaa naan jedhe. Isaan gammachiisuuf jecha akka argan kanallee fixee qaama ajajabee dhufullee fixuu qaba. Maaliif isaaniif jecha kabajaa isaaniif qabu jaalala isaaniif qabuuf jecha. Ani si ajaja kanaaf itti kabiraalee irratti jedha. Tole. Daawwattoota kiyyaa keenyaan sun dhufu kabajumaan dheedaa turtiidhaan na faana tura. Waa yaadattanii warri nyaata sirriitti nyaatu wanti isaan fudhataniif waan sirriitti nyaataniif. Lakki waan sirrii nyaataniif. Ayyee. Namni yoo yaadan qabaanne ni fudhata. Namni yoo yaada qabaate ni fudhatu. Qilleensi gaariin illee si fudhata. Isaa qilleensi yoo si hin taane walumaa galatti haalli jireenyaa yoo si hin taane baay'ee. Okay, akkuma warri ollaa kennaa jedhan maalennaa yebalaa warqaa ay warqe. Ay warqe. Akka jechuun afaan Oromootti yoo hiite kan nyaate fi kan barate kufeen kufu jechuudha. Daawwattoota keenya osoo waan ta'een jechuudha akkatti dhufee jira. Nyaata ajaa'ibaatu dhufee ni gartan jechuudha. Kanaaf inshallah kanas wajjumaan nyaanne laalla. Har'a natti banee jira qoqqoon banee jira. Kanaaf hanga dhumaan na duukaa tura.
baga argitanii nama kana wajjin yeroo biraa waa nyaachuu wayi qaanyiidha na fakkaate gurbaan akkuma argitan kana lafaa dhadhaa jira hadha waan maal akka ta'e naan galle maal taate garuu hadha mee naga jirtaa daawwattoota kiyyaaf jecha nyaataa jira namoota hedduutu way daawwannoonni kan kee garaa cuubeen adda si baqassanii maaltu maal ta'e beektaa abdii kiyya akka si jaaladhu leen beektu waggaa dheeraa wajjin turre akka har'aa kana ta'ee beekaan nana garee miti daawwattoonni kiyya isaan gammachiisuuf jecha yoo isaan qilee seenii naan jedhe illee niin seenaaf isaan nyaadhu miti yooma isaan qilee seenii kanaan jedhan taate niin seenaaf maalifu kabajaa fi jaalalli ani isaaniif qabu guddaa waan ta'eef kanaaf ka warreen na jaalatan hunda isaaniitiif jecha akkanatti nyaadhaa jechuudha laala akkanatti. Mee Muhammadii keenya dhugaa rabbi yoo dubbanne kabajaaf jaalala isaanii qabdu garaa keessa mul'istaa ofii quufte. Waan wayi. Amma hundaafuu nyaadhuuti nyaata irra haasawaa waan hin taaneef nyaadhu erga xumurtee booda asuuf. Ayyee booda. Dhukkee irraa kaasi. Irraa kaasaa jira. Inshaallah irraa kaasaa jira. Nyaanni ni mi'aawa karraa kun kan ajaa'ibaatu. Abdi dhumate bad. Wannan mata cabsite maal ta'u maal dhumate. Dhumate. Ada baru abdi. Ya. Abra ada baru. Yeroo ambai dabalta. Hai. Nan dabaltu. Yeroo ambai dabalta. Nan daballe. Abdi dah daballe nyata. Sigai kana ala ho nyaate dhibee sitta. Haadha maal taate sa? Yaa obboleessa kiyya laal daawwattoota kiyya laal. Daawwattoota kiyya gammachiisuuf jecha akkanatti nyaataa jira. Maal daawwattoota kan ta'e nyaataan gammachiistaa maal sobda sa? Maaltu maal ta'e beektaa abdi? Daawwattoonni kiyya ati yoggaa nyaata nyaattu leesha akka dubaraatitti nyaatta akka dhiiraa nyaadhu. Yoggaa jarri uummanni kun nyaatee fi ati suuta nyaatu san nuti sitti aarree jirra naan jedhu. Kanaaf jecha isaan akka gammadanii jecha akkatti kan hundaa fite. Maasha Allah. Gammachiiste qaba gammadan jedhe. Gammachiise. Yeroo shaayii isaan illee waliin quufuu qaban kaakas. Shaayii illee taatu dabaladhe. Amma ganamallee waa nyaachuu hin jiru qaama. Waan boruuf taanii waa nyaatte fakkaata. Daawwattoota kee gammachiisuuf jecha nyaanne kanatti. Kana qofallee miti dhugaa natti miti wanni amma jettu hunduu fudhataman qabu. Waasisuu bulle beeyte gara tokkoon hiriyoota miti na gammadanii fi warra akkas na gaafatan. Jaalalaan na qabee akkanatti nyaatu na nyaachisa. Maasoof Muhammad jaalalli urga yoo miti isaa jaalalli nyaata nama nyaachisa. Nyaata nama dhooga malee. Obboleessa kiyya yoo na nyaachise hoo? Kan kee kophaadha jaalalli. Kiyya ka ajaa'ibaati jaalalli. Laphee kana kana dhukkubsaa nyaata illee nyaatu na godha. Kanaaf nyaata itti akkanatti na nyaachisaa jiru. Dhukkee irraa kaastee akkana nyaattee jaalalan na qabettaa hoo'emu. Jaalalli keessan gowwaa bar keessan. Kiyya ka arifaatu na qabe jaalalli. Jaalala arifaati nyaata nama nyaachisaa nama obaasaa. Akkas taanaan si haa dabalani. Si haa dabalani. Nagee. Sigayam. Nama jaaladhisan qofa argachuu bira malee nageen jira. Alhamdulillah. Kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya gurbaan hadha maal ta'e hin beeknu nyaata akkasitti dhukkee irraa kaasaa ture. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya Push 5 Show. Natti ergame jechaadha. Gurbaan waan rigootii wayii nyaata gan obaasu wayii waan biskilee dhufte fakkaata. Akkasii nyaata nyaatee jira alhamdulillah baga nyaatee siyaasa keessa sunni. Amin. Jalqaba suuraachisu akkasii jedhee amma immoo siyaasa keessa. Amin. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya warreen chaayinaala kiyya Push 5 Show istiidiyoo jalatti argamta jechuudha. Asumaan isin gammachiisee jira warreen na jaalatan hunda isaaniitu isin jaaladha rabbii jecha isin jaaladha waan ta'eef kanaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Viidiyoo biraatiin immoo hanga abdii wajjin walitti deemnutti inshaallah nagaa na jiraadhati isin jaalanna. Bye.
yadannaani jedhuura sidhamnaani jedhuura sidhamnaani.